Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fune jira jirtu obboleeyyan kee waga jiraattanii baay'een keessan na beektu ani Misoo Orotuu yookiin maqaa YouTube kiyyaa Wallagga Miidiyaa jedha jechuudha. Baay'een keessan na beektu egaa har'a jechuudha mana obboleessa keenya mana obbo Maashar yookiin mana guumaa miidiyaa achitti affeeramnee jirra. Namatu nu affeere osoo hin taane anumatu of affeere maaliif tokkoffaa Maashar nama akkamii akka ta'e isiniif ibsuu barbaada. Lammaffaa irratti jechuun yaada lama sadii isiniif kaasuun barbaada. Viidiyoo isinitti hin dheeressu haga dhumaa dhaggeeffadhaadha. Warroonni YouTube hojjechaa jirtanii jabaadhaa amileen keessan haa jabaatu wal cinaa dhaabbannu wal jajjabeessinu isiniin jechuu barbaada. Warri monetaayizii taatanii jirtanis warri mootuu monetaayizii ta'uuf hawwii qabdanis jabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif YouTube irratti hojjettee abbaa miliyoonaa ta'uu ni dandeessa, abbaa qabeenyaa ta'uu ni dandeessa. Akkasuma YouTube irratti hojjettee nama keerii hojjete jazaa keerii isaatii argatu ta'uu ni dandeessa. Akkasuma nama waan badaa hojjete waan badaa sanaan Rabbi biratti jibbamu nama biratti jibbamu illee ta'uu ni dandeessa. Isaan keessaa garuu Rabbiin tokkoffaa nama waan gaarii hojjete irratti milkaa'u nu haa godhu. Maaliif namni waan nama xiqqeessaa waan nama jibbisiisaa waan bakka namni takka hin jaallanne waan namoota xiqqeessan wanta akkasii sana yoo hojjenne tokko namni nutti mufata. Lammaffaa Rabbiin nurraan jaallatu nama akkasii sana Rabbiin hin godhini. Baay'een keenya mana madaamii keessa teenye viidiyoo kan waraabnu baay'ee nutti hin mijatu. Haala mijataa keessa jiraannee miti garuu jabaachuu qabna. Namni takka hojjetee kan milkaa'uu danda'u akkasuma immoo hojjetee kan inni ofitti gammadu malee ofitti gaabuu hin dandeenye tokkoffaa ituu fayyaa qabuuti yoo hojjetee milkaa'uu danda'u. Lammaffaa osoo umurii dargaggummaa keessa jiruuti jechuudha. Umurii dargaggummaasa yoo hojiin dabarse gaabbiin qabu jechuudha. Tokko namni gareen jechuudha gaafa ijoollummaa isaa hin tattaaffatu yaada waa hojjechuu hin qabu osoo manni taa'u yeroon irra kutti gaafa dulloomee jedhe hojjechuuf yaala garuu jala kutee jira yeroon hojjetan. Akkasuma immoo fayyaan ergisa obboleeyyan kiyya fayyaan ergisa keenya miti. Osoo fayyaa qabnu waan kamiin hojjechuu qabna isiniin jechuu barbaada. Osoo viidiyoo takka waraabnu gara mata duree kiyyaatti isiniin dabarsa obsaan dhaggeeffadhaa. Otoo viidiyoo tokko waraabnu gizee madaamiin itti gizee meeqan waamtee nan dhiifnee deemne yaadi haasa'uuf jenne nurkaa badu ni jira. Kana hunda keessa dabarree garuu wal jabeessuu wal cina dhaabbachuu qabna isiniin jedha. Ani dhugaa Rabbii yeroon viidiyoo tokko waraaba jedhee waa saganteeffadhee dhufe akkas anaa kaameeraa kaa'atee jiru wallaahi gizee afurfaana waamu. Amma dhufeetiin kaameeraa banadhana waamu amma nan dhufana waamu. Akkasuma waan haasa'uuf fedheen harkaa bada areetiin dhiisaa jechuudha. Nutti mijatee naamite obboleeyyan kiyya. Egaa gara mata duree kiyyaatti yeroon sin dabarsu Maashar baga gammadde congratulations jedhee jira obboleessa kiyya. Maashar jechuun dhugaa Rabbi nama goboziidha. Maaliif YouTube isaa akka duraa Maashar tuubi jedhu jalaa gubatee jira jechuudha. Amma mootu Rabbi gaditti gargaarsa obboleeyyan isaatiin YouTube kana irratti hojjetee sa'aatii guuttatee monetaayizii ta'ee jira alhamdulillah. Nama kaayyoo qabu ta'uu isaatii fi gizee lamaan iyyuu itti taabe. Kanaafuu warroonni isa cina dhaabbattanii haga inni sa'aatii guuttatu haga inni monetaayizii ta'u bira dhaabbattanii galatoomaadha. Tokkummaan keenya itti hafuu obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Amantiif jettanii yeroo isin adda adda baatanii akkuma itti YouTube kana daladdan isin hirkaa baduyyuu ni jira jechuudha. Ani yoon isin wajjin hojjetaa hin jiraannillee waan isin haala isin keessa jirtan hin beeka. Obboleeyyan kiyya nuti jechuudha waliif lafeedha dhiiga foonii garuu amantiin immoo kan mataati. Dhugaa dubbachuuf amantii walii hin tuqin malee abbaan fedhe mukatti amanuu fedhu dhagaatti amanuu fedhu immoo Rabbi tokkicha Allaatti amanuu waa'ee amantiif waliin jibbina waliin xiqqeessina. Garuu amantii walii xiqqeessinee wal jibbinee adda adda wal qooduun dura amantii kamiiniyyuu barannee kamtu akka sirrii ta'e karaa ragaa qabuun yoo nama barsiifne nuti nama beekaa taana. Garuu akkasuma wal xiqqeessinee wal qooduun tokkummaa keenya facaasa akka nuun galma guddaan geenye nu taasisa isiniin jechuu barbaada.
hiriyoota koo faana hojjetaan ture. Gareetiinis hojjedheera jechuudha. Yeroon garee keessa turetti maashar dhugaa dubbachuu fi sagantaa namaa baasuun qalbii miti obboleeyyan kiyya. Ati ko mee osoo hojii mana namaa takka hojjettu gizee takka waan sammuu kee firii godhu ilaaluu barbaada. Gizee takka waan barnoota sii ta'u, waan amantaa keetii haa ta'u, waan fedhii haa ta'u, waan sammuu kiyyaaf gaariidha jettu takka yeroo ofii kennite daawwachuu ni barbaada. Inni garuu wantoota sana hundayyuu dhiise yeroo isaa waa lamaaf kenna dhugaa dubbachuuf. Tokkoffaa hojii mataa isaatii kan hojjetu illee namni hojii mataa isaatii dhabee hin jiruunis akkuma keenya biyya namaa keessa kan jiru hojii mataa isaatii sin hojjetaa, sagantaa baasuu, akkasuma maaliif yeroo keessan gubduu, maaliif yeroo namaa gubduu baay'ee of dhiphiseeti jechuudha. Kan akka nun tokko taanee yuutuuba kana hojjennee itti milkoofnu kan inni dhiphatu dhugaa rabbii hedduu takka na ajaa'ibsiifadha. Namni hoogganaan waa tokko hoogganu kaan isa jaallatee isa jajus jira. Kaan immoo jechoota biroo ittiin jedhus jira. Akka waan inni nama sana xiqqeessu, akka waan inni achi isa qabu kan fudhatu jira. Kun immoo namni waan gaarii hojjetu takka hunda biraatti hin jaallatamu. Namni akkasuma yoo hagam gaarii ta'es namni hunda gaariidha ittiin jechuu hin danda'u. Garuu amala maashar isiniif hima warroonni tokko taatanii garee keessa jirtanii inni yoo kan isinitti haaru taate tokkoffaa maaf yeroo namaan kabajuudha, lammaffaa maaf yeroo keen kabajuudha. Malee dhimma biroo waan sirraa qabuun qabu akkasuma waan itti balleessitee akka jajjabina sii ta'utti nama keessoo dhufee sitti himuudha. Warroonni har'a maashariin sagantaa nuu baasee haala gareetiin jechuudha waan dhoksaan qabne yuutuuba akka dalannuuf amilee nuu ta'aa jirru keessa ani nama galata isaa himu ta'eetiin jira. Jechuun yuutuubiin guddatee galma tokko ga'eetan isa galateeffachaa osoo hin taane namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu. Maaliif isaafillee amileetu barbaachisa. Namoonni takka ofii isaaniitu seera garee guutanii hin hojjetanii garuu afaaniin immoo jechoota gurguddaa haasa'u kun maaliif hin taane kun maaliif akkas hin taane jedhu ituu ofii hojjetanii fakkeenya namaa ta'anii osoo dubbatanii irraa tola. Garuu dhugaa dubbachuuf obboleessi keenya maasharii yeroo isaa haarsaa godhee kan sagantaa baasee namni akka aareetti keessoon illee dhaqee waan barbaade ittiin jedhu ni jira. Yoo akka carraa waa dogoggoraa ta'e hundayyuu ni danda'eeti tokkummaa keenya jabeessuuf. Inni osoo gareen alatti fayyadames hirmaattota nabu yoo deeme namaa hirmaate. Garuu nu warra mana madaamii keessa jiru nu warra akka argine deemnee namaa hirmaachuu hin dandeenye warra akkasii kanaaf laphee baateeti kan inni nu wajjin jiru. Yoo namni yeroo namaa gube kan nama gorsuudha. Yoo namni yeroo isaa gube immoo nama viidiyoo namaa barbaadee fidee qooda carraan namaa gubatu viidiyoo biraallee akka namni namaa taphachiisu kan godhuudha. Asumaan egaa asaasinitti dheeresseera dhiifama. Baga gammadde siin jedha maashar keenya warroonni isa cina dhaabbatanii tokkummaan isa faana sa'aatii guuttaniifis galatoomaadha. Warri immoo akkasuma fedhii yuutuubii hojjechuu qabdan obboleeyyan kiyya kan isinii kaffalu kaampaanii yuutuubiiti. Walitti naafuu, wal jibbuu, wal xiqqeessuun kuni uummata kan hin fayyadu jechuudha. Namni kamuu waan hojjete argata. Jabaadhaa ayizoo isinii jechuu barbaada. Nama waan gaarii irratti hojjete yookiin yuutuubiin isaa guddate biyya keenya keessatti illee waa'ee yuutuubii babal'isee namoota illee barsiisee namoonni keenya illee irraa fayyadaman nu haa taasisu. Dhugaa dubbachuuf uummanni keenya uummati Oromoo sadarkaa yuutuuba fayyadamuu irratti baay'ee gadi bu'aadha. Kutaalee kaan keessa cirumayyuu waa'ee yuutuubii hin jiru akka biyya keenyaatti. Kun immoo namni takka yoo hojjetee wal agarsiisedha kan fakkeenya walii ta'uu danda'u isiniin jedha. Haga ammaa kan walijjin turree fi ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Wal jajjabeessaa, wal cina dhaabbadhaa, wal qoodumsaa fi amaloota adda addaa walirratti qaburraa of haa eeggannu. Tokkummaan keenya itti haa fufuu isiniin jechuu barbaada. Akkasuma maashar keenya jabaadhu nama irratti hojjetee milkaa'u siyaa taasisu. Hundi keessan obboleeyyan kee jabaadhaa. Nama itti milkaa'u nu haa taasisu isiniin jedha. Congratulations siin jedheera maashar keenya. Jabaadhu siin jedha. Haa jabaannu akka rabbi nu milkeessu abdii qabna. Jabaadhaa hiriyoota koo isiniin jedha. Viidiyoo like, share godhaadhaa isiniin jedha.